Birmadummaan jabana kanaa daangaa teessuma lafaa meeshaan eeguu qofa osoo hin taane misooma biraas kan hammatudha jedhame. Waraana kaabaatti ka'ee hordofee namoonni dhibbaan lakkaa'aman lixa Tigraay irraa gara Suudaanitti baqachaa jiru. Ugaandaan obboleessa muummee ministeera Israa'el magaalaa Inteebeetti ajjeefamee fi siidaa dhaabde. Kunneen hangafoota oduuti ashamaa harkafnee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif televezyiinii irraa oduu isaatii kanaaf qaban isinitti himnaadhu wajjin kan isin faana turan Girmaa Guddisaa. Birmadummaan jabana kanaa daangaa teessuma lafaa meeshaan eeguu qofa osoo hin taane bal'ina ooyiruu qamadii oomisha warshaalee babal'isuu fi dandeettii teeknooloojii dijitaalaa keenyaan kan mirkanaa'udha jedhame. Birmadummaan jabana kanaa daangaa teessuma lafaa meeshaan eeguu qofa osoo hin taane bal'ina ooyiruu qamadii oomisha warshaalee babal'isuu fi dandeettii teeknooloojii dijitaalaa keenyaan mirkanaa'aadhaas jedhame. Bilisummaan dhugaa seeneeffama ofii ofiin barreessuu uummata ofii ofiin nyaachisuu fi dhimma ofii dhiibbaa alaas malee ofiin murteessuudha. Birmadummaan gargaarsa irraan bilisa ta'uu nyaataan of danda'uu fi qabeenya uumamaa faayidaa biyyattiif oolchuu irratti hundaa'a. Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed akkuma jedhan biyyi kadhattuu hin kabajamtu kabajni keenya kan mirkanaa'u diinagdee cimaa ijaarrannuun qofa. Dameen qonnaa uummata beela irraa baraaruun dhiibbaa siyaasa alaa irraa bilisa nama taasisa. Industirii fi qabeenya albuudaa sharafa alaa argamsiisuun turizimiin gaarummaa biyyaa ijaaraa diinagdee dijitaalaa immoo saffisa baraa waliin akka tarkaanfatan taasisa. Hidhi haaromsaa BRICS fi dhimmi hulaa galaanaa olaantummaa biyya keenya addunyaa irratti agarsiisnudhaas jedhamee jira. Milkaa'inni kun hundi waaraa kan ta'u nagaa fi waliigaltee biyyaalessaan akka ta'e simamee jira. Diina keenya kan ta'e hiyyummaa irratti waloon dooluun marii fi tokkummaan gara fuulduraatti tarkaanfachuun murteessaa ta'uu simamee jira. Raayyaan ittisa biyyaa keenya halkanii fi guyyaa daangaa fi nagaa eeguun humna itti gaafatamaa cimaa qabudha. Hawaasni ammoo raayyaa kana cinaa dhaabbachuun dirqama isaatii jedhamee jira. Sagantaan dhaabbii biqiltuu guyyaa tokko milkiin xumurameera jechuun tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibse. Tajaajilli ibsa baaseen wayita waltumsinuu maal hojjechuu akka dandeenyu irra deddeebiin addunyaatti kan itti mul'isne sagantaan dhaabbii biqiltuu guyyaa tokko ashaaraa magariisaan injifannoon xumurameera jedhe. Maqaan Itoophiyaa jedhu fakkeenya waloon danda'uu fi ejjennoo cimaatti kan jedhe tajaajilichi mootummaan faayidaa waaraa biyyattii mirkaneessuuf kallattiiwwan tarsiimoo wayita kaa'u manni Itoophiyaas fedhii biyyaalessaa kan akka ka'umsa waloon dhugoomsuuf shaakala waggootanii akka qabu kaasee jira. Keessumaa waamicha mootummaan misooma magariisaa fi olka'insa biyyaaf dhiyeessuuf kutannoo olaanaa deebii uummanni kennu hawaasa idil addunyaa fakkeenya kan ta'udha jedhe. Mootummaan iddoowwan mancaan akka wallaanamaniif hongee fi gammojjummaa babal'ataa dhufee qolachuu fi dinagdeen magariisaa bu'uura amansiisaa irratti ijaarame akka dhugoomuuf ejjennoo cimaa fi ifatee qabaachuun waamicha dhiyeessee akka ture yaadachiisee jira. Itoophiyaanonni dachee keenya magariisa uwwisuun aadaa ta'aa dhufeera kan jedhan tajaajilichi waggoottan darban keessaa sosochii ashaaraa magariisaan biqiltuu biiliyoona 48 ol dhaabbachuu yaadachiisee jira. Bara kana waggaa 8ffaa sosochiin guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 800 waqtii gannaa immoo biqiltuu biiliyoona 8 dhaabuuf mootummaan ejjennoo isaa ifoomsee akka ture ibsee jira. Ijoolleen Itoophiyaa waamicha mootummaa fudhachuun milkaa'ina isaaf hirmaannaa guddaa taasisanii jiru jedhan. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa Itoophiyaanonni miiliyoona 26 guyyaa tokkotti biqiltuuwwan miiliyoona 805 dhaabuun galma qabame ol milkeessuu ibsee jira. Kunis mootummaa fi uummanni wayita waltumsan maal hojjechuu akka danda'an kan agarsiisu milkaa'ina dinqisiisaa addunyaa kamiyyuu milkeessuu hin dandeenye ta'uu eeree jira. Bu'aan kun fedhii uummata Itoophiyaa fi ejjennoon tarsiimoo mootummaa kallattii tokko irratti kan argaman ta'uu mirkaneessaa jedhan. Itoophiyaan ijoollee isheetti boonuu mootummaanis kutannoo uummata olaanaa argatetti boonuu fi kabajni itti dhagahamu eeree jira. Kunis mootummaan uummata guddaa kan irratti itti gaafatamummaa olaanaa fi amanamummaa tajaajiluu fi ejjennoo cimaa qabu cimsee akka itti fufuu jajjabina dabalataa ta'eeraa fi jedhama. Qaamoleen milkaa'ina sagantaa kana keessatti qooda isaanii bahatan hundas galateeffatee jira. Lammiileen Saawudii Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan gara biyyaatti deebi'an. Lammiileen Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa haala rakkisaa keessa turan 1,672 gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Balalliiwwan 8 torbee kana keessa taasifameen lammiileen gara biyyaa deebi'an keessaa 34 godaantota umurii waggaa 18 gadi ta'uu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa ibsee jira. Fulbaana 5 bara 2018 eegalee hojii lammiilee Saawudii Arabiyaatti rakkoolee garaagaraa saaxilaman gara biyyaa deebisuu hojjetameen lammiileen 90 ol gara biyyaatti deebi'anii jiru. Namoota godaansa
seeraan alaa biyyoota garaagaraatti imalanii deebi'uun rakkoolee garaagaraaf saaxilaman hojiin deeggaruu fi deebisanii dhaabuu hojjetamaa jira. Gara fuulduraas qaamolee dhimmi ilaallatu wal ta'uun lammiilee gara biyyatti deebi'anii hojii deeggaruu fi deebisanii dhaabuuf walta'iinsa kan hojjetamu ta'uu ministeerichi himee jira. Kaaba Itoophiyaatti waraana akka haaraatti ka'uusaa hordofee namoonni dhibbaan lakkaa'aman lixa Tigraay irraa gara Suudaanitti baqachaa jiraachuu isaa himame. Lixa Tigraayitti waraanni haaraan mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti guyyoota lamaan dura eegalamu hordofee namoonni dhibbaan lakkaa'aman balaa uumamee jalaa miliquuf naannoo Tigraay irraa gara biyya ollaa Suudaanitti baqachaa jiru. Baqattoota keessaa gareen humnoota waraana Tigraay lola uumame irratti mada'anii saakkaa jiran baqattoota wabeeffachuun Ajaansi Firaans Pirees gabaasa jira. Dilbata darbee naannoo lixa Tigraay Shereerinaa bakka jedhamutti waraanni haaraan kun kan eegale yoo ta'u moorni TPLF ibsa irra deddeebiin baasaa jiruun mootummaan federaalaa homaa waraanaa isaa haleeluu himachaa kan jiru yoo ta'u dippiloomaatonni fi dhaabbileen idil addunyaas gidduu akka seenan waamicha dhiyeessee jira. Haa ta'u malee gama mootummaa federaalaa Itoophiyaa hanga ammaatti dhimma kanaan wal qabatee ibsi ifa kenname hin jiru. Godaantota Afrikaa kaabaarraa gara Speen seenan keessa lubbuun namoota 72 darbee jira. Baay'ina namoota godaantota Afrikaa kaabaarraa gara Speen taasisaniin dhuman 72 irra gahee jira. Baay'inni namoota tuuta godaantota Moorokoorraa gara naannoo bulchiinsa Speen seeraan ala kan taate magaalaa Si'uutaatti galuuf yaalii taasisanii dhumanii reeffi namoota 5 dabalatan qarree Afrikaa kaabaarratti argamuu isaatiin walqabatee yoo xiqqaate lakkoofsi namoota taatee kanaan du'anii 72 irra gahuu isaa qondaaltonni beeksisanii jiru. Baay'inni namoota dhuman kana lakkoofsa abbootiin taayitaa Moorokoo dilbata kaleessaa ifa taasisan irraa akkaan kan caalu ta'uus ibsamee jira. Namoonni 50 caalan lafaa fi galaanaan gara magaalaa Si'uutaatti kan qajeelan yoo ta'u dambaliin tuuta godaantotaa kun kan kamisa darbee daangaa lafa gamtaa Awurooppaa Afrikaa waliin qabu keessaa eessa tokkorratti kan mul'atee fi miira yaaddoo naannichaa kan uumedha. Namoonni 48 caalan sa'aatii 48 keessatti gara Moorokootti kan deebi'an yoo ta'u warreen hafanis dhuma torbanitti deebi'uu isaanii abbootiin taayitaa Speen beeksisanii jiru. Bakka bu'aan mootummaa Speen Si'uutaa keessa Miguel Angel Paris dilbata kaleessaa gaazexeessootaaf akka ibsanitti namoota 72 dhumanii alatti namoonni 1000 caalan tajaajila fayyaa argatanii jiru jechuun himee jira. Ugaandaan obboleessa muummee ministeera Israa'el magaalaa Enteebeetti ajjeefameef siidaa dhaabde. Ugaandaan siidaa obboleessa ministeera muummee Israa'el osoo lubbuun namoota baraaruu ofiin lubbuun darbeef ifa goote. Yoonaataan Naatanyahuu obboleessa hangafa Benjamin Naatanyahuu yoo ta'u balaa buufata xiyyaara Enteebeetti mudate jalaa namoota baraaruu keessatti lubbuun isaa darbe. Namni kun hojii lubbuu baraaruu imaltoota xiyyaara waliin ugguramanii keessatti kan hirmaate waggaa 50 dura hoogganaan humna waraanaa Ugaandaa Jeneraal Mahuzi Kaayineeraa Gaabaa siidaan kun cichoominaa fi namaaf yaaduratti kutannoo namni kun agarsiiseef kabaja mul'isuuf kan ijaaramedha jedhame. Duulli lubbuu baraaruuf gaggeeffame sanaan namoonni ugguraman 100 caalan yoo baraaraman lubbuun baraartota keessaa Netanyaahuu qofatu du'e. Balaan sun xiyyaara magaalaa Israa'el Teel Aviv irraa ka'ee kan mudatedha. Filisxeemonni lamaa fi lammiileen Jarmanii lama xiyyaara kana butuun buufata xiyyaaraa idil addunyaa Yugaandaa magaalaa Enteebeetti argamu akka qubatu dirqamsiisan. Jeneraalli humna waraanaa Yugaandaa Mahuzi Kaayineeraa Gaabaa duulli sun seenaa ammayyaa biyyattii keessatti boqonnaa akkaan murteessaadha jechuun ibse. Hariiroo yeroo ammaa biyyoota lameen gidduu jiru irratti jiru dubbatee jira. Imala akkaan murteessaa keessa kan darbeedha kan jedhan jeneraaltichi siidaan kun kan dhaabbate buufata xiyyaara dur Enteebeetti argamu keessaa bakka imaltoonni itti keessummeeffaman fuulduratti yoo ta'u Yoonaataan Netanyaahuu meeshaa waraanaa qabatee fuulduratti wayita deemu kan agarsiisudha. Yeroo imaltoota ugguraman baraaruuf duulli taasifame sana imaltoota turan keessaa Zahan Zahak Mimoonii, Paaskoo Koyinii fi Aayidaa Boroochovicha kan du'an yoo ta'u Door Biiloo kammoo boodarra osoo hospitaalatti yaalarra jirtu ajjeefamte. Yaadannoon isaanii dhaloota egeree nagaaf haqaaf akkasumas birmadummaa dhala namaa kabachiisuuf akka kakaasu barbaanna jechuun qondaalli waraanaa Ugaandaa kun kan hime. Namoonni xiyyaara kana ugguruun daandii jijjiirsisanii fi kanneen karoora isaanii kana tumsuun Ugaandaatti itti dabalamaniis ajjeefamanii jiru. Akkasumas loltoonni Ugaandaa 45 duula namoota ugguraman baraaruu kana keessatti ajjeefamanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waliif televezyiinii irraa oduu isaatii kanaaf qaban asumatti goolabneeti jirra waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.